guyyaa guutuu as keessa oolta taana dhugaa dubbatu sammuun kan kee banamaa osoo hin taane doomaa deema. Anamma gaafa sooshaal miidiyaa osoo hin seenin oolu waa'ee jireenya kiyyaa yaada, waa'ee jijjiiramaa yaada, waan gaarii yaada. Gaafa tiktookii dhufe garuu waa'ee ajandaa yaada. Ajandaa jechuun as keessa nama wal arrabsu yoo arge waa'ee womooyii ajandaa miidiyaa keessa jiru arge bakka waa'ee san irratti intalaa oola malee waa'ee jireenya dhuunfaatii fi waan biroo irraa hin yaadu. So miidiyaa keessa oolu jechuun yeroo miidiyaan sooshaal miidiyaan amala isaa irra yeroo seentu qofa irraa osoo hin taane yeroo baatullee waa'ee isaa akka yaaddu si godha. Maaliif just as dhuftee waa'ee wayii argita wanta san ammoo manatti illee galtee waa'ee isaa yaadda. Amma fakkeenya ajandaa wayii argite ajandaa sanirraa namni maal dubbata jettee guyyaa guutuu mana kanaallee seenta waa'ee makana yaadaa oolta guyyaa guutuu. Even hojii kan keessa yeraan dalagatu hin dandeessu. What the fuck? Namni hin dalaganna jedhanii biyyaa bahanii jireenya kee nama meeqatu tiktookii kana keessatti kasaar. Namni 4 namni 5 sooshaal miidiyaa kanaan sooramuu danda'a. Maallaqallee itti argatuu danda'a. Irraallee fayyadamuu danda'a. Irra caalaan namaa garuu kan miidiyaa kana keessa kasaaru. So wanta ani isin dhaamoo jiraate please yeroo miidiyaaf kennitan hir'isa. An wallahi yeroo viidiyoo tokkicha waraabee biraa bahee lixa sa'aatii 12 sa'aatii 10 ganama waraabee yeroo galgala deebi'ee koomentii ilaaluu jira. Osoo ija kiyyaan isa ilaalin jecha. Kanaaf please miidiyaan yeroo ammaa kan haga inni nama miidhaaru caale, haga inni nama fayyadaaru caale, haga inni nama miidhaarutu caale. Maaliif dhabii jettee sooshaal miidiyaa Oromoo waliin fayyadamta taanaan ajandaan dhabdu. Waan si hawwatu wayii waan akka ati deddeebitee miidiyaa kana laaltu. Maaliif namoonni ajandaa uumanii miidiyaa kanarra fidan akka isin laaltaniif. Yoo isin ilaalle ayyarii takka hin qaban. Yoo isin ilaalle gabayaan qaban. Akka isin hawwatuuf akka isin deddeebitanii yeroo keessan miidiyaa kanarratti aarsaa gootaniif isaan dhammoo deebi'anii seenuun isaanii waan hin hafne jecha. Ajandaa wayii isinii uumanii isinii kennuu waan hin hafne. Kanaaf please akka namni akka meeshaatitti isiniin hin taphan. Yeroon keessan warqiidha. Yeroon keessan even waayyuu hojjetu baadhu taa'ee jallisi kophaa kan kee waan jireenya keetii maatii kee waliin haasee waa'ee jireenya keetii yaada. Maal si fayyada namni kamuu jireenya dhuunfaa ofii jiraataa, dalagaa ofii dalagataa, ilmoo ofii guddifataa, maatii ofii akka gaariitti jiraachifataa dhufee ajandaa isinii ta'a namni. Ajandaa isinii kennee deeman nammoo jireenya ofiitiif dalagaa ofii dalagataa jira. Keenya ammoo namni ajandaa namni isaa kenne kun taa'ee koomentii dubbisa, kun taa'ee laayivii nama laala, kun taa'ee mana banatee irraa haasa'e. Inni ajandaa kenne sun ammoo bakka sanuu hin jiru jechaadha. Kanaaf yeroo tokko nama miidiyaa kana hunda waliin yoo ooltan oma namni kun hundi isin fayyadu isin fakkaata. Asbiratti bakki namni guddaan dhoowwu. Amma Faatee binti Islaam takkittiin mana madaamii teettee wayim yemadaam qima mocheerre dhaman kun mana madaamii ta'anii Oromoo nama miiliyoona tokko yoo beekan nama 100,000 follow warreen jiraatan namni kun hundi oomishii fayyadutti fakkaata. Kun hundi yoo rakkatte oomishii dhaqqabutti fakkaata. Abibti Oromoo miiliyoona 60 sanirra madaamii tantee tabira daladdu santu irra sitti aana yoo mataan si dhukkubeessitu kiniini si bita yoo garaan si dhukkubeessitu deemtee moodesii si bita. Isitu si fayyada Abibti. Gabash isitu irra si fayyada. Sorry. Kanaaf nama kiyya jettee zimmettee yeroo jalatti hin gubini. Badduu feete yoo taate Oromoo yoo taate isitu irra sitti aana. Dalagaa isii seeraan wattanii dalagiif damooza kee seeraan si haa kabaltu. Girrisaa hojii hin qabne uummata saraafatti yeroo hunda ajandaan irraan deemne donqoroo kannii waliin teetee yeroo kan kee hin gubin. Dhugama sitti maa. Yeroo kan kee kannii waliin hin gubin. Laayifii kee jiraadhu dalagaa kee dalagadhu yeroo kee kabaji sammooda sooshaal miidiyaa dabbaramuuf dhufe just itti go'aaruuf har'amee maal jedhaa uummanni keenya kaa'u gizee mara ajandaa dhabne kun jettee akkas filaan akkas olooftee lallaaltee biraa baatee deemta bakka. Relax itti godhi malee namni sirratti relax hin godhin. Itti dabbaran malee namni sitti hin dabbaramin. Waan namni laal osoo mikirii keenya kana dhageettanii har'a eessa jirtanii? Isin garuu mikirii keenya osoo taane girri uummata cinqii kana dhageeffatuuf dhuftan. Kanaaf siqaxxil ani yeroo baay'ee yoo waa dubbatan dubbii namaa gurra koona malee miskiinni bara akka uummata Oromoo kun hin jiru addunyaa kanarra. Wallahi namni miskiinni akka uummata Oromoo abbaa
abbaan barbaade dhufee jecha takka oromoo koo yoo jedhe koo jedhu du'aa jira yoo jedhe anaa kee jedhe osoo du'aa jiraatu miti bara inni zana jedhe osoo jiraata oromoo waan ta'eef akkas na godha abbaan barbaade gaafa dhokatu barbaade dhufee oromoo kana keessatti dhokata gaafa dantaa dhuunfaa ofii kabachiifatu barbaade oromoo koo jedha gaafa beekamu barbaade oromoo koo jedha gaafa ajandaa dhuunfaa qabate oromoo koo jedha oromoo nama ooko wayyee koo anaa kee garaa koo lafee koo maraa koo garuu keessa fayyadu hin jiru bar keessa fayyadu hin jiru martu oromoo koo gaafa jedhe dhugaa dubbatuuf namni sun waa faayidaa barbaade yaa oromoo yoo jedhe oromoo waamaa jira oromoo koo gaafa jedhe garuu achi keessa dhokatu barbaada oromoo irraa waa faayidaa wayii barbaada bakka hundatti illee hin awwaatina saayixanuu taabeen saayilikuutu wadeetedha warra amaaraa osoo yaamin awwaatu osoo hin ergin eessa jedhanii gaafatu kanaaf yeroo hunda uummanni oromoo kun osoo gaafa nama deeggaran gaafa waa bu'aa qabu gaafa rakkoo hawaasaa gaafa uummanni keenya dhumu gaafa uummanni keenya beela'u ookoo osoo jettanii bareeda ture garuu bakka hundatti yeroo hunda namni keenya akkana gadi diqqaatee gadi bu'ee kwaalitii isaallee gadi buusee kwaalitii waliillee gadi buusee bakka hundatti argamuun bakka isa fayyannetti argamuun dhimma sabaa irra osoo hin taane dhimmoota nama dhuunfaa irratti yeroo isaa gubuun dantaa sabaa caalii dantaa nama dhuunfaa namoonni dhuunfaa beekamtii namoota dhuunfaa nati haga wallahi dhugaa sanatti maa ummanni oromoo haga daboo dhuunfaan hoo jedhaa yaatan kana dhiistanii akka sabaatitti yaaddanitti rakkoo namoota dhuunfaatii fi warroonni feemasii qofa funyaan isin qabanii akka horii akkana isin makamu dhiisuu jala masakuu jalaa baatanii gaafa rakkoo oromoo gaafa dhimma ummataa irratti haga xiyyeeffatanitti homa takka eessallee gahuu hin dandeenyu eessallee tarkaanfatuu hin danda'u namni kenna har'a irratti osoo an ajandaa wayii qabadhee gadi hin dhufe yookiin nama wayii waliin illikii wayii waliin qabnee beekaatumaan ajandaa kana ummataa kennina jennee qabnee dhufne nama 40 50 50 20 30 ajandaa kana yeroo itti kennee itti dhiphatee namni kun garee kiyya ta'ee kun garee nama sanii ta'e wal fixaa wala guyyaa gootu osoo garuu dhimma ummataa wayii irraa waa dubbanne waayee maaliif sadarkaa kana namni kenna maaliif silaa waan dursi kennamuufii qabu waan irratti xiyyeeffatamuu qabu waan silaa bootaan kennamuufii qabu osoo har'a ummanni oromoo meeqa kumaataman dhaga'uun fedhu bar namni waan rakkoo osoo taasifate osoo bar rakkoo ummataa ka bakka beelahuu ka bakka rakkatuu ka bakka dhumuu ka bakka maal jedhu osoo irraa kaasanii bar dhaga'uun fedhu namni kuma takka sin laalu bakka taphaa bakka wacaa bakka ajandaa bakka geemii bakka maalii osoo taate garuu bakka jiru hundaa wal sassaabee dhufan so وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلوا سينا كوتا الفكاتا جميل منجستي جبتو وأنا مزيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ فتحي misalnya terjadi nuangnya busy da farmasi coba saya kurang lama turun dan dah aman ufite bala ustaz misalnya terjadi kino Iran nuge wallah kursinya nih iya dah rakyat nasir tele live raja abang gidi misalnya terjadi nuame kino agama saat aku deka shanta ya kita saat itu torbafi deka shanta garo saat aku gara-gara rumah kamna Ethiopia masa aja hafi deka shanta hai abang gidi baraka beli nanti nagam ne jadi live sene abang gidi ndai reben biye no ko live gabaut bazza ustara sen ente lama tala na sudah nane ya alhamdulillah ya halawiyo sandro baka andi ya halaba konjo disti matba sale ፊቴን ወደ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ማዞር አለብን ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሆሳዕና ዞን ሀዲያ
ቁልቶ ነው ምንድነው ሀዲያ ነው ሐላባ ቁልቶ ወደዛ ፊት የማዞር አለብን የዶሮ ደቡብ ክልል የዘንድሮ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ዞር ዞር እያለ ወሎ ምናምን ሰሜን ምናምን ዞር ዞር ብለን ጡረታ ወጥተናል አሁን አርጅተናል እዛ አካባቢ ዱሮ በሲንግል ዘመን ነበር ቁሌቶ ነው የሚባለው ማሻአላ ሐላባ ቁሌቶ ከተማው ሐላባ ነው የሚባለው መሰለኝ ካልተሳሳትኩ ሐላባ ህዝቡ ነው ሐላባ ከተማ ባይዘው የዛሬ 10 ምናምን አመት ነው የሄድኩት እኔ ሐላባ ለማንኛውም ፋርማሲ አባጊዲ ከሰደረጉ ያራቀና አስቴኔ አኩመ ሲሪንጀ ሰን አባጊዲ ሚሳኛ ተንጀዳጅ በረበረ ነው አመጋማ ሚሳና ገረ ቤሎፍ ነው የጀናን ሰኔ ሚሳ ኤሌን ዋሜ ባካችሁ ገሩብ ነው ማና ገረ አሁንም ልጅ ነክ አረባኪሽ ነኝ ብለሽ ነው አልጨረስኩም አባጊዲ ፋርማሲ ነው ባንኪ ሲንገድ ወላሂ ባል በቃ ገሮና ወርዳ ባእጅራ ቆይስ ልታገርሲሳ ያ ረቢ ይላል ጀማዓ ዱጭራ من قول كينو كارنا مميكا جيني رودن درز አያጅቦ ለአባ ግዲ ነግርላለሁ የአባ ግዲ ፋርማሲ ውስጥ ነኝ ባይዘዌ ቆይ አያጅቦን አስጎበኛለሁ የአባ ግዲ ፋርማሲ ምን ነው ሳውዲ ተከለከለ እንዴ ሮናልዶ ንገሩት ያስገባላችኋል ይታያል ይሄ this is አባ ግዲ ፋርማሲ አያጅቦ ጅብፊት ቆይ አሳያለሁ ካሜራ ዞር you know ይድና ላይ ከብቴ ባለ ጊዜ በስ ይታያል this is አባ ግዲ ፋርማሲ ቆይ አስጎበኛለሁ የሆንክ የሪያድ ጅብ this is አባ ግዲ with Ali Birra አባ ጅፋር ይላል እዚህ ጋር ደግሞ ሼክ በክሪ ሳጳሎ ይላል እነ ታደ ብሩ እነ ማሞ ሙዘምር እነ ባሮ ትምሳ እነ ዋቆ ጉቱ እነ ጃራ አባ ገዳ እነ በላይ ዘለቀ ቀልጦ እዚህ ጋር ናቸው this is አባ ግዲ ፋርማሲ እነ ኡስታዝ አቡበከር አንዱ አለም ጎሳ ና ሂርባ ጋንፉሬ ዶክተር ናፊያድ ጌቱ ፉኜ እዚህ ጋር ደግሞ የዱባይ ኢማራት ሼኮች አሉ የዱባይ የአጅማን የአቡዳቢ የዩኤኢ ገቨርንመንት መስጊዱ አለ ዛጋ ፈይሳ ፉሪ ሀጫሉ አለ ዛጋ በተረፈ ከዛ በኋላ ደግሞ አባ ግዲ this is አባ ግዲ ፋርማሲ in UAE አጅማን ሲቲ ረሺዲያ ከች ብላችሁ እንትን እና አያጅቦ ደግሞ ቅድም የጠየቀኝ የለም ግን ሙሉ በሙሉ መሃን የሚያደርግ ካለ እንዳታረግዝም እንዳታስረግዝም አፈርደች ያስበላክ እና ይሄንን ይመስላል lugar bato ፋርማሲ ነባ ግዲ ባይ ባሬዳ ሀራውል ጉያ ለመፋልፉ ኮቲ ወር ዩኤ ከሰጀርተን ዩኤ ኢን አለለ ከጀርተኒ ዋን በርባደን ጠለበተኒ በከሲን ጀርተኒ ኢስኒ ፍዱ በንዳ ኢስን ከሲን ራኤርገሙ ብልብል አባ ግዲ ብቻ ሃሎ ጀተኒ ዱብሱ ቆፈ ጀቻለ ከሲን ራኤገሙ የት ነው አጅማን ረሺዲያ አጅማን ረሺዲያ ቤተልኬር ብላችሁ ከጻፋችሁ ቢልዲንጉ ነም ቤተልኬር ነው የሚባለው ወይም ደግሞ አባ ግዲ ሎኬሽን ላይ ገብቷል እንዴ ገብቷል ይወጣላው አባ ግዲ ፋርማሲ ብቻ ብላችሁ ጻፉ አጅማን ውስጥ ያላችሁ
ሌላ ደግሞ ሻርጃ፣ ዱባይ፣ ራሰል ኬማ፣ አቡዳቢ፣ ኡሙልቁን ኦርደር ነው ወደው ይደርሳቸዋል። ኦርደር ይቆፋ ጀጀቱ ለማጋሎተ ብሮ ነው የሚይዙት። አጅባ ደግሞ ታክሲን ብር ኩላ ለማቆደሳ ዲ ማጋላ ከነገሳ በከፈተ ይወጅራተን ብቅ የዱራ ወር መኪና ቀብደናሞ